بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. daawwattoota fi hordoftoota kiyya bakka jirtanitti nageenyi keenya kan onneerraa burqu lagaaf gaara qaxxaamuree bakka jirtanitti isin haa rakkabu isiniin jecha guyyaa har'aan tanaa akkuma kana dura haasawaa turre gaafilee muraasa walii dhiyeessuu turre ni yaadattan. Gaafilee walii dhiyeessuu turre san irratti deebisaa isii isinii kenninaa jennee yaada isinii kaafnee turre. Yaadni keessan irra guddaan viidiyoo nu waraabii kaja'u ta'e jecha. Kanaaf duraanuu koomentii kan irra guddaa laalleeti yaada keessan irra bobbaanaa isiniin jennee turre. Xiqqoo ni turre biizii taanee yeroo dhabnee xiqqoo isinirraa turre sanillee nuuf okkolchaa isiniin jecha namni irra hedduun viidiyoodhaan nu waraabii bifa viidiyootiin nu waraabii jechaa ture. Hayyee dhufne kunoo gaafii amma dura gadhiifamaa turte paartiin deemoo turte deebisaa isii baruu ni feetaa? Eeyyeen yoo kajette taate hanga dhumaatti nu hordofi. Paartii takkaffaa. Dubartiin osoo jaarsi isii jiru osoo inni kaan jaarsa irra jiru jaarsa biraatti heerumuu dandeessu dubartii tam. Deebisaan isii irra guddaan keessan deebisanii jirtan. Warri hin barin ammoo dubartii amantii kiristaanaa keessaa yookaan amantii muslimaa hin ta'in keessaa gara amantii muslimaa dhufte. Ta amantii turte san keessa jaarsa qabdu gara amantii muslimaa yoo dhufte jaarsa feete kafeete heerumuu dandeessi jechuudha. Yoo jaarsi isii kaduraan isaan gara islaaminaa isii waliin hin dhufin akkasumas sanacha dhiibtee kana heerumuu dandeessi jechuudha. Gara paartii lammaffaa. Waan tokko jira wanni sun haraami. Rabbiin quraana keessa dubbate warroonni amma dura darban tokko waan san hin hojjenne warroonni ganaa dhufanillee ilaa yoomil qiyaamatti wanni san hin hojjetamtu. Deebisaan isiidha. Irra hedduun keessan maashaallah hedduu deebistanii jirtan. Deebisaan isiidha. Dubartoota haadha manaa ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam fuudhuun haraam. Maaliifi quraana keessatti suuraa Ahzaab ayata 53 irratti وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. جاءت ربين قرآن كيسة دبته دبرتوتا إسان فودان إيجا إسان بوداتي نمني فودان جرو مالي في المؤمنين إسان حالتين نوان تاني ديبسان بارتي لما فادا إسي تناجيشو بارتي صدفانو مالجتي. Waan tokkotu jira waan sun yoo dhabne ni barbaanna nu hundinuu namni waan san hin barbaanne hin jiru yoo harkanne immoo namni dura dhaabbatu hin jiru ammas namuutu ni dheessa maali wanni sun. Egaa paartiin sadaffaan akkana jetti waan takka tayoo dhaban barbaadan tayoo argatan namuu duran dhaabbanne ta namuu dheessa maalii jetti. Isiin sun namuu deebistanii jirtanii roobaa jechuudha. Rooba yeroo dhaban yaa Rabbi nu roobi jennee kadhanna yeroo roobni eegale immoo namuu mana keessa dura ol seenaa jechuudha. Paartii afuraffaanoo maal jetti? Sahabaan yoo maqaa isaa dho'an sawaba 30 argatan sahabaa kam? Sahabaan sun namuu deebisanii jirtanii sanilleen suuruma Ahzaab keessa dubbatee Zayd ibn Saabit nama jedhamu jechuudha. Maaliifi qubeen isaa harfii sadiirraa ijaaramtee zaa fi yaa fi daal waan ta'eef harfiin takka sawaaba 10 waan qabduuf harfiin sadii sawaaba 30 waan qabduuf maqaa isaa dha'uuf sawaaba 30 argattaa jechuudha. Paartiin shanaffaan maal jetti? Nama tokkotu jira akkuma beekamu namni tokko yoo haati manaa irraa duute yookaanuu walii kan jaartii biraa fuudhuu danda'a. Nama tokko jira kan yoo haati manaa irraa duute fuudhuu hin dandeenye eenyu namni sun? Deebisaan isiidha abbaa keenya Aadam alayhi salaam isaa jechuudha. Akkamitti yoo hajjettu taate Hawa nama tokko yoonii fi haati manaa irraa duute yoo haati manaa isaa san obboleettii qabaatte san fuudhuu ni danda'a. Hawa obboleettii hin qabdu ilmaan Hawa irraa argate hundi ilmaan isaati isarra fuudhuun haraami. Hawa booda inni carraa fuudhaa qabu jechuudha. Paartiin jahaffaanoo
maal jetti? waan tokkotu jira waan san dalaguun haraam dhiisuunis haraam wanni sun maali? Eegaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya haga ammaa paartii maqaffarra jirra jaaffaa machaawanii salaatu jechuudha. Salaata nama machaa'itu walumaa galatti. Akkamitti yoo hajjattan taate farshoo dhuguun mataan isii haraami badiidha. Farshoo dhuguun haraami. Eega farshoo dhuyde ammoo salaatuu hin dandeessu. Maaliif quraana si dhorga? Walaa taqrabu salaata wa antum sukaaraa jee rabbiin irraan dhorga. Haala sakkartanii jirtanii salaatatti hin dhiyaatinaadhaan hojja. Kanaaf farshoo dhuyde salaatuu hin dandeessu. Farshoo dhuguun san haraami. Eegasii deebitee salaata san dhiisuulleen haraami jechuudha. Paartiin torbaffaanoo maal jetti? Intala abbaan isii nabiyyi, abbaan manaa isii nabiyyi, obboleessi isii nabiyyi, ilmi isii nabiyyiidha. Eenyu maqaan isii? Paartiin torbaffaan akkana jedha. Intala abbaan manaa isii nabiyyi, obboleessi isii nabiyyi, abbaan isii nabiyyi, ilmi isii nabiyyi eenyu jetti? Deebisaan isiidha. Eeliyaa intala Yaaqoob. Abbaan isii Yaaqoob. Abbaan manaa isii Iliyaas. Obboleessi isii Yuusuf. Ilmi isii Zulkiflii jechuudha. Paartiin saddeettaffaanoo maal jetti? Let's go. Beelladoota lafarra yaa'u kanarra sagaleen hundarra fakkattuu sagalee jirtu. Gaafii tana Asmaatu gaafatamee Asmaan deebisaa isiitii wajjin lafa nuu keesse. Deebisaan isii harreedha. Suuraa Luqmaan keessatti rabbiin inna ankara laswaati lasawtul hamiir jee quraana keessatti dubbatee jechuu akka harree taate sagaleen hundarra fakkataa akka ta'e. Paartiin saglaffaanoo maal jetti? Ulul azmi nam meeqa? Nam shan. Eenyu fi eenyu fa'a? Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Obboleettii teenya Maryamtu gaafatamee deebisaa isii nu deebisee jirti. Ulul azmi nama shan jenne. Shanan kana keessaa Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nagaaf rahmanni isaan hundarratti haa jiraatu. Paartiin kurnaffaanoo maal jetti? Irra laafaan manaa mana eenyu jaaree? Irra laafaan manaa mana sharaaratti yookaan aaroon jaartee. Suuratul Ankabuut aaya 41 irratti wa inna awhanal buyuuti labaytul ankabuut. Daawwattootaa fi hordoftoota kiyya har'aaf gaafilee keenya asumatti dhaabna. Sagantaa adda addaa irratti paartiilee haftees deebisnee deebisaa isii keessanitti kanneen ta'a. Waan hanga ammaan waliin turtanii nu hordoftanii barnoota illee irraa barattaniif galatoomaa ulfaadhaa barakadhaa isiniin jecha warri yaada qabdanis yaada keessan nuuf laadhaa. Bakka nuti dogongorrettis namni nu qabee bakka kanatti dogongortanii sirreeffadhaa nuun joos isinuma kana. Har'aaf paartii takka irraa hanga paartii 10 barannee jirra waan ta'eef hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti wassalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.